Anisii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsaa, atis koomeesaa in iddita jedha. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota chaanaalii koo. Torban darbee barumsa sanbataa keenya nuusa kanaaf kan nuuf kenname kutaa tokkoffaa mata duree uumama jedhuun seera uumamaa boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 walii wajjin ilaallee turre. Achi keessatti Waaqayyo waa hundumaa akka inni uumee fi wanti uumame hundumtuu immoo gaarii akka ta'e, xumura irratti immoo wanti uumame hundumtuu baay'ee gaarii akka inni ta'e, akkasuma immoo Waaqayyo hojii uumuu isaatii eebbaan akka inni goolabe guyyaa torbaffaatti boqochuudhaan Waaqayyo guyyaa torbaffaa akka eebbise, akka qulqulleesse, sanarraan kan ka'e har'allee taanaan calaqqeen uumaa ta'u Waaqayyo torban keessatti akka inni mul'achaa jiru. Guyyoonni torbanii naannoodhaan ammallee Waaqayyotu dachee uume, torban uumamaa sana yaadadhaa akka isaan dhala namaatiin jechaa jiran walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Achi keessatti Waaqayyo waa hundumaa yeroo uume, dhala namaaf waan barbaachisu hundumaa akka inni uume, namaaf waan kanatu hafe kan jedhamu tokkollee akka hin jirre, Waaqayyo abbaa kennaa guutuu akka inni ta'e walii wajjin ilaallee turre. Waaqayyo dhala namaa waan isa barbaachisu hundumaa uumee jannata bareedaa keessa nama akka inni kaa'e walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'a garuu mata duree lammaffaa, garuu mata duree kana maqaa dha'uun kan namatti hin tolle. Sababni isaa uumama boqonnaa 1 fi 2 ilaalanii boqonnaa 3 gaafa ilaalan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Mata dureen kun kufaatiidha kan inni jedhu. Akkamittiin dachee keenyatti cubbuun akka inni lixe, akkamittiin dachee keenyatti duuni akka inni lixe, akkamittiin dacheen keenya haala miidhagaa ta'e isa jalqaba, halluu ishee miidhagaa ta'e isa jalqaba akka isheen gadhiiste seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkuman amma haasa'e seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17 yeroo ilaallu Waaqayyo bakka bareedaa jannata keessa dhala namaa gaafa kaa'e, dhala namaaf akeekkachiisa akka inni kenne iddoo sanatti ni argina. Akeekkachiisni Waaqayyo kenne jannata keessatti Waaqayyo mukeetii baay'ee ta'an, sanyiin isaanii kan nyaatamu, nyaataaf baay'ee barbaachisaa kan ta'an dhala namaaf akka kenne. Achi keessatti mukeenni adda ta'an 2 garuu akka isaan jiran. Mukti inni tokko muka nyaatanii jiraatan. Mukti inni kan biraan immoo muka nyaatanii hamaa fi gaarii adda baasanii baran. Gaafa isa nyaatan immoo akeekkachiisa Waaqayyo kenneen namni gaafa isa nyaate muka du'a dhala namaatti fiduu danda'u. Akkasuma immoo muka ittiin amanamummaan namni Waaqayyoof qabu ittiin ilaalamu akka inni ta'e jannata keessa akka inni jiru iddoo sanatti ni argina jechuudha. Akkas jedha nan dubbisa. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa isa kaa'e. Waaqayyo hojii namaaf kenne. Lakkoofsa 16. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboome, amma immoo abboommii namaaf kenne. Ija mukeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa ni nyaatta. Ija mukicha nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatin. Gaafa sarraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta jedheen. Mukti amma qajeelfamni itti namaaf kennamaa jiru tokko yoo nyaatan hamaa fi gaarii addaan baasu. 2 yoo nyaatan hin du'u. Gaaffii ani qabu garuu kan deebi'u qabu kutaa lammaffaa keessatti kan sirriitti irratti mari'annu namni hamaa fi gaarii yoo beeke maal ta'a? 2 namni uumamaan hamaa fi gaarii hin beeku. Maaliif hamaaf gaarii akka hin beekne barbaade Waaqayyo? 3 namni abboommii fudhachaa jira. Abboommii keessa immoo filannootu jira. Yoo kana nyaatte hin duuta, yoo kana nyaatte immoo hin jiraattaatu jira. So isa gaariif isa hamaa adda baasee hin beeku taanaan namni maal jechuudha? Na wantoota kana kutaa lammaffaatti itti deebina. Barnoota sanbataa keenya kutaa lammaffaa kana bakka garagaraatti qoonneetu walii wajjin akka ilaallu barbaada. Waaqayyo qayyabannaa keenya keessatti
sirriitti akka hubannuuf waaqayyo agartuu hunduma keenyaa nuuf habanu jechuun jaaladha. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti garuu waan nama gaddisiisu qofa hin arginu. Dhuguma namni abboommii waaqayyo irra darbee ajaja isa lammaffaa abboommii isa lammaffaa yookiin sagalee isa lammaffaarraan dhufe dhaga'ee cubbuu hojjechuun isaa waan nama gaddisiisu. Ayyaanni waaqayyo dhala namaarraa ba'uun isaa waan nama gaddisiisu. Duuni dhala namaatti seenuun isaa waan nama gaddisiisu. Garuu wanti nama gammachiisu garuu jaalalli waaqayyo hammam akka ta'e iddoo kanatti argina jechuudha. Araarri waaqayyo hammam akka ta'e iddoo kanatti argina jechuudha. Baay'ee namatti tola. Isa kana kan nuti walii wajjin ilaalu. Akkuma ilaalle waaqayyo abboommii dhala namaaf kenne yoo kanarraa nyaattan du'a duutu jedhe. Garuu haa ta'uyyuu malee seexanni samaay keessatti inni lola kaasuudhaan gadi darbatame samaay keessaa kan baafame garuu gara lafaatti kan yeroo sanaaf gara lafaatti kan gadi hin darbatamne. Sababni seexanni gara lafaatti kan hin darbatame akka Yohaannis boqonnaa 12 keessatti arginutti gaafa fannooti gara lafaatti kan hin darbatame. Garuu jalqaba samaay keessaa kan baafame dachee keenya irratti yeroo jalqabaaf bofatti fayyadamuudhaan akka inni maatii keenya jalqabaa gowwoomse argina jechuudha. Boqonnaan 3 waa'ee bofaa ibsuudhaan jalqaba. Seexanni kallattiidhaan eenyummaa isaa qabatee gara abbootii keenya jalqabaa dhaquu hin barbaanne. Sababni isaa waaqayyo duraan dursee akeekkachiisa Addaamiif Hewaaniif kennee ture waan ta'eef utuu seexanni uumama isaa jalqabaa eenyummaa isaa sirrii qabatee Addaamiif Hewaan bira dhaqee silaa kallattiidhumaan abboonni keenya kiyyoo isaa jalaa bahuu danda'u ture jechuudha. Garuu inni uumama baay'ee abshaala ta'e, uumama baay'ee miidhagaa ta'e, uumama koochoo qabu, yeroo balali'u namatti tolu, uumama akkasiitti fayyadamuudhaan akkasuma immoo fedhii isaanii qorachuudhaan akkaataa ittiin isaan kuffisuu danda'u barbaaduudhaan Hewaan keessumaa xiyyeeffannaa ishee deddeebii ishee hundumaa ilaaluudhaan yaanni ishee muka sana irra jira waan ta'eef ishee gowwoomsuudhaaf karaa akka argate bare sanaan gara abbootii keenya karaa kana lammaniin fedhii isaanii fi akkasuma immoo kallattii of dhoksuudhaan gara isaaniitti dhaqee isaan kuffisuu danda'e jechuudha. Kun immoo akeekkachiisa nuufillee nu kenna. Isa itti deebina. Dhuguma waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa jecha hunduma jettu akkasiin xiyyeeffatan hin barbaadu. Hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhee jedha. Jechi hundumaa jettu kan keessa galteef conversationin yookiin immoo waliin dubbiin akka itti fufu gochuudhaaf. Sababni isaa yeroo inni hunduma nyaatinaa isiniin jedhee jedhu Hewaan immoo lakkii jettee akka isheen jalqabduuf yookiin immoo jecha kana hubannaa kana akka isheen sirreessuutiin jalqabduuf haasaaf akka inni karaa banu gochuutiin jalqabe jechuudha seexan. Baay'ee abshaala seexan. Sana booddee isheenis haasaa wajjiniin gaafa jalqabdu lakkoofsa 4 irra yeroo argitan waaqayyo du'a duutu gaafa nyaattan jedheera jennaan lakkiin duutan jedha. Garuu ijji keessan hin banama. Hamaaf gaarii baruun immoo akka waaqayyo taatu ittiin jedhe. Amazing. Wantoota sadii kan hin duutan tokko ijji keessan hin banamu lama hamaaf gaarii bartu waaqayyo jedheera gana garuu akka waaqayyo taatu jedhe. Ishee kana sadan itti deebina isaan kana sadan garuu Hewaan yaada kanatti durumaan iyyuu yaada ishee keessa waa'ee muka kana nama gomjaasisuusaa argaa jirti waan ta'eef amma yaadni ishee gara yaada isa lammaffaatiin dhufe kanaatti deebi'e. Sababni isaa as keessa kan jedhu maaltu jira? Hin duutaniitu jira. Akka waaqayyo taatutu jira. Sana booddee Hewaan kallattiidhumaan gowwoomfamuudhaaf harka kennite. Raajiin akka jedhutti mee sana dubbisuun barbaada. Kitaaba abbootaa fi raajota jedhu fuula 53 irra Ingiliffaasaa raati jechuudha. Seexanni hojiin isaa akka irratti hin beekamneef kaayyoo gowwoomsa isaa fiixaan baafachuuf bofa giddu galeessa godhachuudhaan karaa isaa hojjechuu filate. Bofti uumama lafarra jiran hundumaa keessaa uumama abshaala yookiin haxxee fi baay'ee miidhagaa ture. Inni koochoo qaba ture. Yeroo qilleensa keessa balali'us halluu warqee cululuqaa kan qabu ta'ee calaqqisee
ifatti in mul'ata ture jedha. Seexanni isatti fayyadame. Sana booddee yeroo yaada kana Hewaaniif dhiyeessu, Hewaan immoo yaada kana fudhachuudhaan otoo isheen hin fudhatiin dura raajiin akkas jedha. Seexanni yookiin immoo boofni kun kuteeti nyaachuudhaan indoom dandeettii dubbii amma ittiin dubbachaa jiru kana kan inni argate muka kana nyaachuudhaan akka ta'e ibseefiiti. Akka isheen gomjaatee nyaachuudhaaf itti lixxu ishee godhee jedha. Sana booddee isheenis hin kutatte, hin nyaatte. Jijjiiramni wayii jireenya ishee irratti uumamee ture. Yaada ishee keessatti akka waaqolii ta'uudhaaf yaadaa turte. Garuu waan tokko akkasiin hubattan hin barbaada. Cubbuu guddaan iddoo kana jiru Waaqayyoon shakkuudha. Christ of never. Education kitaaba jedhu. Kitaaba education jedhu. Boqonnaa sadaffaa isaa yoo dubbistan mata duree kana sirriitti ibsa. Cubbuun guddaan iddoo kana jiru Waaqayyo irratti shakkii qabaachuudha. Sababni isaa Waaqayyo hin isin gowwoomsee jedheen Seexan. Lakkin duutan hin isin gowwoomsee jedheen. Sana booddee Hewaan yaada isa lammaffaa kana dhageessee muka kana kutuunshee dhugumayyuu Waaqayyo hin nu gowwoomse fakkaata yaada jedhuun of amansiiste jechuudha. Waaqayyo irratti shakkii qabaatte jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Lammaffaan jaalala Waaqayyoo shakkuudha. Sababni isaa inni isiniif yaadu akkasiin hin taane waan barbaaduuf, gadi isin qabu waan barbaadu, isin hacuucuu waan barbaaduuf akkas godhe jettan. Akkasiin hin taane waan barbaaduuf malee otoo nyaattanii akkas taatu jedhen Seexan. Hewaan immoo kana fudhattee gaafa nyaattu dhugumayyuu akka Waaqayyoo ta'uu nan danda'a. Waaqayyo na hacuuce nan jaalatu nu yaadu jechuudha. Waaqayyo kan jedhu ofiitti fudhatte jechuudha. Cubbuun waa hunda caalu isa kanadha jedha. Raajiin education boqonnaa sadaffaa isa yoo ilaaltan. Dhuguma cubbuun cubbuu caalu isa kanadha. Kana gochuudhaan namni Waaqayyo dhuguma nun jaalatu gadi nu qabeera. Waaqayyo nuuf yaadu jechuudhaan yaada isa lammaffaa kana fudhatee Seexanaa wajjiniin tokko ta'ee Seexanaa wajjiniin firoomee amma Waaqayyoon balaaleffate jechuudha namni. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma garuu Seexanaa wajjin tokko taanaan, Seexanaa wajjin tokkummaa uumnaan bara baraan dhala namaaf jireenya hin jiru jechuudha. Sababni isaa warri samaayii keessatti Luusferii wajjiniin tokkummaan ergamoonni harki sadii keessaa tokko akka mul'anni boqonnaan 12 nutti himutti samaayii keessaa balleeffamani waan ta'eef ammas dhalli namaa Seexanaa wajjiniin tokkummaa'uudhaan akkuma ergamoota warra isaa wajjiniin samaayii keessaa balleeffamani ammas samaayii keessaa baafamuu yookiin immoo karoora jireenyaa keessaa baafamuudhaaf jedha jechuudha namni. Baay'ee nama gaddisiisa. Tuqaan baay'ee barbaachisaan amma akkasiin itti naa yaaddanii darbitan kutaa lammaffaa keessatti ilaalla kanan jedhe olitti jechuudha. Hinduutan kan jedhu ijji keessan hin banama kan jedhuu fi akka Waaqayyo taatu hamaaf gaarii baruudhaan akka Waaqayyo taatu kan jedhu jechuudha. Jechittiin kun akka itti yaadamtu hin barbaada. Sababni isaa jechi hinduutan jedhu ammallee jira waan ta'eef, ammallee barumsa barsiifamaa jiru waan ta'eef ishee kana mata duree mata ofiisaa danda'een ammuma kutaa garagaraatti qoonnee walii wajjin ilaalla jechuudha. Lammaffaan ijji keessan hin banama. Ija akkamiitu banameef? Ija akkamiitu banameef? Baay'ee nama gaddisiisa. Ija saalfii. Ija Waaqayyoon hin argine. Ija walii isaanii saalfatu wal baqatu. Ija akkasiitu baname ture. Inni sadaffaan akka Waaqayyo taatu jecha jettu akkasitti yaaddan barbaada. Kutaa lammaffaa keessatti kanadha kan nuti walii wajjin hamaaf gaarii beekuu waan jedhu jechuudha. Hamaaf gaarii beekuudhaan sababni isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti immoo namni hamaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akkasa tokko ta'e. Waaqayyo jechi jedhu kun Ingiliffaan gods jedha. G small g. Small g. Waaqolii akka waan jechuudha jechuudha. Akka Waaqa
zontaane waaqolii inna isa kana sirrii in detail kutaa lammaffaa keessa waliin jin ilaalla jedhee waan yaaduuf. Egaa namni akka ilaalletti seexana wajjiniin tokko ta'e waaqayyoon balaaleffate. Heertuu yaadannoo keenya maal jedha? Egaa kanarratti waaqayyo deebiinsaa maali kan jedhuuf amma gaa waaqayyo maal godhe kan jedhu walii wajjin ilaalla. Ergaa baay'ee gammachiisaa jechuudha. Ergaa baay'ee gammachiisaa. Anisii fi dubartittii gidduu bofichaatiin akkas jedhachaa jira waaqayyo. Sanyii ishee fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa jedhe waaqayyo. Waaqaaf galannaa ta'u. Sababni isaa namni seexanatti firoome achiin jireenya hin qabu. Amma garuu waaqayyo anumatu diinummaa buusa jedheen. Namni seexana wajjin diinummaan seexana wajjin buunaan namni waaqatti firooma waan ta'eef gammachuun kana caalu hin jiru. Fayyinni kana caalu hin jiru. Waaqayyotti deebi'u. Karaa kamii kan jedhu immoo waaqayyo ammas karoora fayyinaa diriirseef. Innis maanni sanyii dubartittii kan jedhu. Sanyii dubartittii. Macaafa qulqulluu keessa iddoo biraa waaqayyo uumama boqonnaa 15 uumama boqonnaa 17 keessa Abrahaamin sanyii kee jechuutiin waa'ee sanyii kanaa irra deddeebi'ee waaqayyo lallabe. Dhimmi dhalachuu Kiristoosidha kan iddoo kanatti lallabamaa jiru jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yoo dubbise kanadha kan nuti argannu. Akkas jedha Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Akkas jedha. Egaa waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoos jedha. So waaqayyo diinummaa kana kan inni buusu karaa eenyuuti jechuudha? Karaa Kiristoos jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma namni abdii qaba jechuudha. Seexana mataa seexanaa kan buruksu birmadummaa dhalli namaa dhabee kana kan iddootti deebisu. Amma waaqayyo sanyii Addaamii fi Hewwaan gidduutii waaqayyo argamsiisuuf akka jedhu waadaa isaaniif seene jechuudha. Asumarraan waan tokko akkasiin ajaa'ibsiifattanii darbitan nan barbaada. Sababni isaa Addaamii fi Hewwaan waaqayyo maaf akkas goote gaafa waaqayyo Addaamiin maaliif akkas goote seeraan isii kenni kana maaf cabsite gaafa jedhu seenaa kana sirriitti beektu waan ta'eefin yaaduma kootiin dubbachaa jiranna. Maaf akkas goote jennaan dubartittii isheetti naaf kennite kanatu akkas na godhe jedheen. Addaam komii lama qaba. Komiin inni jalqaba Hewwaantu na balleessee jechaa jira. Kanaafiyyuu komiin isaa inni jalqaba Hewwaan irraati jechuudha. Komiin isaa inni lammaffaa isheetti naaf kennite jechuu isaatiin amma otoo naaf hin kennine ta'ee akkasiin ta'u ture jechuudha. Kanaafiyyuu waaqarraa komii qaba jechuudha. Cubbuun Waaqa wajjin walitti nama buusa, nama wajjiniinis walitti nama buusa. Kan akkasiin hubattanii darbitan nan barbaada jechuudha. Kanarraan kan ka'e Addaam Hewwaan irraa komii guddaa qaba jechuudha. Otuma beekuutii wajjiniin jaalala guddaa qaburraan kan ka'e otoo beekuu Hewwaan wajjin kufuuf yoo murteeffate akka raajiin kaasutti jechuudha. Yoo murteeffate iyyuu amma garuu komii qaba. Utuu isheen hin jiraanne akkas hin ta'u ture miti kan jedhu jechuudha. Amma garuu waaqayyo yeroo uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 sanyii kee fi sanyii dubartittii gaafa jedhu Addaam amma akkuma kufaatiin karaa Hewwaaniin dhufe ammas Hewwaanumarraatiin maaltu dhufuu danda'a? Abdiin daa'ima dhalate isaan bilisoomsuu dhufuu danda'a waan ta'eef abdiin waaqayyo dhala namaaf kenne namni waaqaa wajjin akka walitti araaramu. Sababni isaa waaqumatu furmaata kennuufi danda'a waan ta'eef akka inni nama waaqaa wajjin walitti araaramuu fi akka inni nama wajjiniin illee walitti araaramu godhe. Sababni isaa amma Addaamii fi Hewwaan walitti dhufanii jechuudha. Argitanii? Haleluuyaa! Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ati koomee isaanii itti ta'e jedheen bofichaan inni immoo mataa kee buruksa jedheen. Mataan keessumaa bofte jechuudha. Mataan iddoo baay'ee barbaachisaadha. Namni bofa mataa dhoofnaan hinuma ajjeesa jechuudha. Kiristoos fannoo irratti waan kana nuuf hojjete. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Kiristoos fannoo irratti nuuf du'uu isaatiin seexana mataa isaa burukse. Seexana harka duwwaa hambise. Addaam lammaffaa ta'ee nuuf dhalate. Kun bara baraan lallabamaa ture. Wanti abdii guutuu qabu lammaffaan nuti uumama boqonnaa 3 keessatti arginu
boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti argama. Innis maal jedha? Waaqayyo gooftaan Addaamii fi haadha manaa isaatiif uffata gogaarraa hojjetee isaanitti uffise. Waaqayyoof galannaatu. Sababni isaa Waaqayyo Waaqa araara qabeessa argitanii. Sababni isaa Addaamii fi waan Waaqayyo irratti ka'an. Waaqayyoon balaaleffatan, Waaqayyoon jibban argitanii. Waaqayyo garuu ayyaana Waaqayyo isaaniif kenne ofirraa baasan, qullaa of hambisan. Waaqayyo garuu uffata isaanitti uffise. Isaan baala ofitti uffisan, isaaniif hin taane. Waaqayyo garuu uffata barbaachisaa ta'e isaanitti uffise. Argitanii? Waaqayyo qajeelummaa karaa Kiristoosiin argamu isaanitti lallabe. Ofii isaaniitiif baalli isaanitti ofitti hidhanii turan daqiiqaa tokkoof isaan fayyaduu hin danda'an. Argitanii? Qajeelummaan keenya moofaa abaarsaati kan jennuuf kanaaf. Homaa tokkollee nu fayyadu. Garuu Kiristoosiin yoo keessatti qabaanne waan baay'ee fayyadamuu dandeenya. Waaqayyo qajeelummaa isa dhugaa karaa Kiristoosiin argannu nutti uwwisuu danda'a jechuudha. Kan nuti hirkachuu qabnu eenyu irratti? Cubbamoota ta'uu keenya beekna obboloota, beekuu qabna. Haa ta'uyyuu malee ammas gara Waaqayyo. Kanaaf Ibroota kanaan dura ilaalaa turre keessatti amantii keenya isa jalqabee fiixaan nuuf baasu Kiristoositti ija keenya hin buqqifannu. Ibroota boqonnaa 12. Haaleluyyaa. Kiristoos amantii keenya isatu fiixaan nu baasa. Isatu nu jalqabe, isatu fiixaan nu baasa. Isatti ija keenya buqqifachuu hin qabnu. Abdiin uumamuu boqonnaa 3. Ani hin beeku seexanatti maaltu akka dhaga'amaa ture. Sababni isaa Waaqayyoon gaddisiisuudhaaf amma olaantummaa isaa lallabuudhaaf seexanni yeroo yaadaa jirutti Waaqayyo garuu ammallee dhala namaaf abdiin akka inni jiru lallabe. Ammallee seexanaaf wayyoon akka inni jiru. Mataan seexanaa buruquu akka inni danda'u. Qajeelummaan uffanni ayyaana dhala namarraa bahe kun dhala namaatti deebi'uu akka inni danda'u. Achumatti gaafa Waaqayyo lallabu seexanatti maaltu dhagahamuu danda'a kan jedhuuf ani hin beeku. Maqaan Waaqa koo garuu kan galateeffame haa ta'u. Abdiin sadaffaan uumama boqonnaa 3 keessatti nuti arginu garuu uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Ammas harka isaa hidhatee ija muka jireenya immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedhee jira. Akkamitti abdii ta'a kuni jettanii yaaduu dandeessu. Namni yoo itti fuftan jannata keessaa baafame. Muka jireenya namaaf kennu sana dhorkame. Akkamitti kun abdii ta'uu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Yaa obboloota, wanti baay'ee isin beekuu qabdan garuu dhalli namaa cubbuu hojjechuu isaatiin wanti inni bitate yoo jiraate moral depression, kufaatii moraaliiti, walii isaa saalfachuutti, Waaqayyoon baqachuutti, dhiphina sammuu bitate namni. So Waaqayyo jannata kana keessaa hin baafne yoo ta'e bara baraan namni dhiphina sammuu kanaatiin jiraachuu hin qabu. Namni boqochuu qaba. Argitanii? Namni boqochuu qaba. Dhiphina sammuu kanaan itti fufuu hin qabu. Namni balaa cubbuun fidu dhamdhamuus qaba. Sanaan booddee qalbii jijjiirrachuus qaba dhalli namaa. Yoo kanan ta'u ta'ee barumsi har'aa namni bara baraan dhiphata jedhu sun kanaan wal fakkaata. Argitanii? Waaqayyo sanan barbaadu. Namni bara baraan dhiphata kan jedhu sana gaannam keessatti raammoo nama nyaatuun ibidda nama gubuun namni bara baraan dhiphata kan jedhu sana Waaqayyoon barbaadu. Sababni isaa kunoo asumattuu argaa jirra waan ta'eef namni bara baraan cubbuu hojjetee bara baraan immoo jiraachuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamu haa ta'u. Namni jannata keessaa baafame. Kiruubeel iddoo sanatti eegumsa akka inni godhuuf hin dhorkame. Sababni isaa addunyaa bareedaa sana keessa cubbuun jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Addunyaa bareedaa samaayii keessas cubbuun jiraachuu hin danda'u waan ta'eef seexanni akkuma baafame asiitis namni hin baafame. Karaa tokko nama gaddisiisa. Karaa kan biraa garuu kun ergaa misiraachooti. Argitanii? Waaqayyo garuu yeroo isaa eegee Galaatiyaa boqonnaa 4 dubbisuun barbaada. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Barri murameef gaafa ga'u Waaqayyo eenyuun erge? Ilma isaa erge. Innis eenyurraa dhalate?
dubartii irraa dhalate. Seera jalas galfame. Achiin booddee karaa hundumaa guutuu ta'e. Waan waaqayyo waan seerri dhala namaa irraa barbaachisu hundumaa guutee argame. Guutee jiraate. Sana booddee abaarsa keenya baatee immoo ammas waan dhalli namaa gaafatame cubbuu hojjechuu isaatiin baatee gara fannootti ba'e. Sana booddee dhala namaa fala guutuu dhala namaaf kennuu danda'e jechuudha. Requirementi waaqayyo dhala namaa irraa barbaadu ture kan guutee argame Kiristoos qofa. Sana booddee karaa Kiristoosiin ammas carraan muka jireenya namaaf kennu sanatti deebi'u immoo nuuf baname jechuudha. Uumamni boqonnaan 3 waan nama gaddisiisu karaa waaqaa waan nama gaddisiisu wanti nu dhageenyu tokko illee hin jiru. Sababni isaa namni hin kufee karaa namaa wanti nama gaddisiisu jira. Abboommii waaqayyo irra darbuu namaati. Karaa waaqaa garuu wanti nama gaddisiisu illee hin jiru ture. Sababni isaa waaqayyo fala barbaachisu dhala namaaf kenne. Seexanni garuu harka duwwaafe. Hin mo'ame. Sana booddee uumamni boqonnaa 3 kanaafiyyuu boqonnaa gammachuuti jechuudha. Boqonnaa misiraachooti jechuudha. Misiraachoon afaan waaqayyoo keessa dhala namaaf yeroo jalqabaaf iddootti dhagahamedha jechuudha. Dhimma dhalachuu masihii kana jechuudha. Seera mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 14 yoo deemtan yoo dubbifan akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 14. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan, isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol galu. So warri uffata isaanii miiccatan jedha. Ingiliffisaa garuu warri abboommii waaqayyo eegan haa gammadan jedha. Warri abboommii waaqayyo eegan haa gammadanii. Sababni isaa warri abboommii waaqayyo eeguu didan jalqaba muka jireenyaa sana dhorkamanii, amma immoo warri abboommii waaqayyo eegan immoo muka jireenyaa sanatti galuuf aboo qabu. Warri abboommii waaqayyo diigan mandarattii sana keessaa gadi baafamanii, warri abboommii waaqayyo eegan mandarichatti ol galuuf aboo qabu jechuutiin xumura macaafni qulqulluun keenya. Macaafni qulqulluun keenya namni jannata keessaa ba'e jechuutiin jalqaba uumama keessatti jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya namni jannata sanatti hin deebi'a. Addunyaa haarofte sanatti hin deebi'a kan jedhu xumurachuudha. Obboloota amma waa'ee kufaatii sana haasa'uun qofti gahaa natti hin fakkaatu. Yesus Fariisota yeroo komate maal jedhe? Isinii jedhe awwaala raajotaa babbareechitu jedhe. Utuu barabboota keenyaa sana utuu jiraanne isaa wajjin hin hirmaannu turre jettu. Kana gochuu keessaniin isiniyyuu immoo ijoollee hamootaa ta'uu keessan ofirratti mirkaneessitu. Ammumayyuu immoo dhiiga dhangalaasuutti waliif galaa jirtu. Argitanii? Waa'ee seenaa abbootii keenya jalqabaa sana kaasnee isaan komachuu osoo hin taane hammam seera waaqayyoof har'ammoo nuti ajajamaa jirra. Argitanii? Yaa obboloota, yeroo seerri waaqayyoo paabilikaalii addunyaawaa ta'e irra ejjetame keessa jirra sa'aatii kana. Nama gaddisiisa seerri waaqayyoo eegamaa hin jiru. Argitanii? Innaa kanaafiyyuu nuti muka jireenyaa sanatti deebi'uudhaaf seera waaqayyoo isa addunyaan irra darbite kana iddootti deebisuu eeguu danda'uu qabna jechuudha. Ammas akeekkachiifni akkuma isaaniif kenname irra deddeebi'amee nu kennamaa jira. Nuti garuu eeggannoo gochuun baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu amma kan nuti ilaalle maanni uumama boqonnaa 3 keessatti ergaan misiraachoo nuti dhageenyu tokko diinummaa dhala namaa gidduu buusuudhaaf karaa Kiristoosiin waaqayyo dhalachuu Kiristoos waadaa inni seene. 2 uffata qajeelummaa waaqayyo namatti uffise. 3 namni dhiphinaan bara baraan akka inni hin jiraanneef waaqayyo jannata keessaa akka isa baase. Isaan kana walii wajjin ilaalle jechuudha. Kutaataanu keessatti immoo waaqayyo hamaaf gaarii muka beekanirraa akka hin nyaanne dhorki jedha. Maal ta'a namni yoo muka hamaaf gaarii nama barsiisu sana yoo nyaate? Maal ta'a namni yoo hamaa fi gaarii bare? Maaliif waaqayyo akka namni hamaaf gaarii baruu hin barbaadin kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Faarfannaa kana isin affeeruun barbaada. Jannata gara jannataatti adeemaa jirti dooniin keenya, ofii du'eetu nu hambifata inni gaggeessu hunda keenya.
qajeelfamaa samiina deemna hilliqinfaamnu dambaliini dhoksaa hundaa nu barsiiseera hindoorsifaamnu qilleensaanii lola qabna garuu hiriirri keenya garee dadhabaa miti ganuu jira homaa abdii nun guutu kunis waan haaraa miti keessaa falaan tooftaa adda addaa fayyadamee sinaafaan keenya salphaa miti qilleensirraa dhagaa golee san hundeen keenya. Kufaatiin baara darbee suni adeemsa keenyaaf muuxannoodha gargaarsi gooftaan ijoolleessaaf gochaa ture nuufis abdiidha akeekkachiisaaf nu kaa'ameem adeemsi warra darban sana dachaa ta'eetu irra deebi'a wanti darbee barasii ana shakkiin ture irra deebi'a bara kanaas amantii dhabuun gungumuudhaan adeemsi lafarra harkifata gargar caccabuun lafti onaa har'as lubbuu baay'ee dugdeetti afaan ishee bantee hin mul'atu jiraatti baay'ee ajjeefteetti summii idditee. Namni jallaan jalliina isaarraa hamaa nammeenyarraa deebi'u dhaamsa samiif iddoo haa kennu namni qabu gurra dhaga'u. Har'as akkuma bara Nohii akeekkachiisa qabnaa nusi dafkootu hiriirin fayyitaa jaalalaa gooftaa Yesuusi dhaamsi keenya yeroo firdii isaa waan dhiyaateef uumamni hunduu waaqaaf lafaa burqituu bishaanii isa uumeetiif haa sagadu garuun turuu waamichi araaraa kun akkasitti fufee didaan ta'in salphiftee laaliin ergaan kuni samiidhaa dhufe. Waaqayyo isin haa eebbisu kutaa lammaffaatiin walitti deebina.